taphataan sarratti Arsenal Gabriel Magalhaes waliigaltee kilabicha wajjin qabu waggaa tokkoon dheeresseetiin jira. Gabriel dos Santos Magalhaes lammiin Brazil ganna 27 kun bara 2020 ture Lille Arsenalitti kan inni makameetiin ture taphoota 210 kilabichaaf taphateen gooliiwwan 20 galcheetiin jira. Morkattummaa Arsenal waggoota darbanii keessatti sararratti isa kilabicha William Saliba wajjin cimsuudhaan taphataa akkaan leellifamuudha. Taphataan kun amma waliigaltee isaa hanga bara 2029tti Fly Emiratein turuudhaaf dheeressuusaa odeeffannoowwan bahaatiin jiran ni agarsiisu. Declan Rice taphataa cimaa Arsenal bara dorgommii kanaa ta'eetiin jira. Lammiin England ganna 26 argamu ture sarara jidduu kun waggaa kana gahumsa dinqii Champions League Europa irratti mul'isuun isaanii yaadatama. keessattuu gooliiwwan rukuttaa dabbii Real Madrid irratti galche yoomiyyuu taanan qalbii deeggartoota Arsenal keessaa kan baanii mootii taphataan kun 2023 paawundii miliyoona 105 West Ham United irraa taphataa qaalii kilabichaa ta'uudhaan kan inni bitame. Taphoota 103 gooliiwwan 16 galcheetiin jira. Bara dorgommii kana immoo taphoota 52 gooliiwwan 9 kan galchee kanaanis taphataa cimaa Arsenal bara dorgommii 2024-25 ta'uudhaan badhaafameetiin jira. Bukayo Saka lammaffaa David Ryan gool eegan kilabichaa sadarkaa sadaffaadhaan kan xumuranii odeeffannuma Arsenal wajjin wal qabatuun Jorginhoon Arsenal gallakkisee kilaba Brazil Flamingoodhaaf mallatteesseetiin jira. Lammiin Itilii kun ganna 33 irratti kan inni argamu waliigaltee kilabicha wajjin qabu waan xumureefu bilisaan Arsenal gallakkiseetiin kilaba Brazil Flamingoof mallatteessuu isaati kan bahaatiin jiru. Odeeffannoon Arsenal Benjamin Sesko mallatteessifachuudhaaf haasaa eegaleetiin jira. Arsenal dhuunfaadhaan taphataa kana wajjin waliigaltee irra gaheetiin jira. Waliigaltee waggaa 5 Arsenal mallatteessuudhaaf Benjamin Sesko kan inni waliigalee yaa ta'uti garuu Arsenal fi RB Leipzig jira taphataa kanaa irratti waliigaltee irra hin geenne yaa ta'uti garuu Arsenal kaleessa irraa eegalee taphataa kana mallatteessifachuudhaaf RB Leipzig wajjin kallattiin haasaa eegaluun isaanii himameetiin jira. Lammiin Slovaaniyaa kun ganna 22 irratti kan argamu barana taphoota Bundesliga dabalatee dorgommiilee hundaan RB Leipzig taphoota 45 gooliiwwan 21 galcheetiin jira. Victor Goigeresh ture Arsenal kan isaan baay'inaan barbaadaatiin turanii haa ta'uti garuu mindaan taphataan kun torban tokko keessatti Arsenal gaafate guddaa waan ta'eef Arsenal fuula isaanii gara Seeskootti naannefataniitiin jiru. Guutumaan guututti Rafinhaan ammoo taphataa cimaa La Liga Spain bara kanaa ta'eetiin jira. Rafael Diaz Beloli lammii Brazil ganna 28tti bara dorgommii milkii bara kana Hans Flick Barcelona mul'ise keessatti gumaachi taphataa kana olaanaadha. La Ligaadhaan taphoota 36 gooliiwwan 18 galchee kubbaawwan goolii ta'an 9 hiriyoota isaaf kenneetiin jira. Haatrikii tokko kan itti hojjetedha. Waancaa La Liga Spainis injifateetiin jira kilabicha wajjin. Kanaanis taphataa cimaa La Liga Spain bara dorgommii kanaa ta'uun Rafael Diaz Belolin yookaan immoo Rafinhaan badhaafameetiin jira. Lamine Yamal taphataa cimaa La Liga Spain bara dorgommii kanaa kan umrii 23 gadi ta'uudhaan kan inni badhaafame. Tottenham leensaa kilabicha Ange Postecoglou hojiirra gaggeesseetiin jira. Lammiin Oostiriyaa ganna 59 Angelos Posticos hojii guddaa Tottenhamiif oolman isaan oolan bu'aa dhabeessa ta'eetiin jira. Waancaa liigii kilaboota Awurooppaa waggaa 41 booda Tottenham akka milkeeffatu gargaaran. Waancaa waggaa 17 booda akka kilabichi argatu gargaaran. Leensaan kun Premier Leaguein waggoota dheeraadhaan booda garuu sadarkaan isaan ittiin xumuran akka kilabicha gallakkisaniif sababa ta'eetiin jira. Premier Leaguein taphoota 38 keessaa taphoota 11 qofa injifatanii 5 qixa ba'anii taphoota 22 mo'amuudhaan kilabiin kun sadarkaa 18ffaan liigicha kan inni xumuree. Kanaan ala garuu liigii kilaboota Awurooppaatiin goolii 1-0 Manchester United injifachuun waancaa liigii Awurooppaa staadiyeemii Atleetik Bilbaa'ootti milkeeffatanillee isaan maameessitte jechuudha. Daniel Levin hojii gaggeessaan kilabichaa garaa hin laafnee fi Angelos Ange Postecoglou jechuudha. Hojii leensummaa Tottenham Hotspurs gallakkisaniitiin jiru. Akka waliigalaatti garuu taphoota 101 Tottenham dursaniin taphoota 47 injifatanii 14 qixa ba'anii taphoota 40 mo'amaniitiin jiru. Tottenham Hotspurs amma iddoo isaanii buusuudhaaf Thomas Frank Brentford irraa Marco Silva ammoo akkasuma Fulham irraa barbaadate kan isaan jiranii. Roman Gianpiero Gasperini leensaa kilabichaa gochuun qacareetiin jira. Lammiin Itilii ganna 67 Gasperini waggoota 9 darban Atalanta leensaati kan isaan turanii. Amma iddoo Claudio Ranieri buudhaan leensaa Roomaa ta'uudhaan hanga bara dorgommii 2027-28 waliigaltee isaanii mallatteessaniitiin jiru. Tapha waancaa Nations League Awurooppaatiin boru Allianz Arenatti morkiin Portugal fi Spain walitti fiduun eegamaa. Portugal walakkaa xumuraan goolii 2-1 Germany, Spain goolii 5-4 France injifachuun xumuraaf walitti dhufaniitiin jiru. Portugal shaampiyoonii bara 2019 Spain ammoo bara 2023 waancaa kana fudhatteetiin jirti. Keessattuu immoo morkiin kun morkii Cristiano Ronaldo taphataa bulee
galeessa ganna 40 fi Lamine Yamal taphataa qaxalee ganna 17 walitti fiduudha garaagarummaa umrii 23 jidduu isaanii jira dilbata eenyutu milkaa'uu danda'a kan jedhu ni eegama boru jechuudha gulaalli waancaa addunyaa biyyoota Awurooppaatiin eda Norway osoo hin eegamin goolii 3-0 Italy mo'atteetiin jirti Sorlot Nusa fi Haaland gooliiwwan injifannoo garee biyyaalessa Norway galchaniitiin jiru biyyoonni kanneen akka Croatia fi Wales morkattoota isaanii injifataniitiin jiru har'a morkiin England direedhaan ala Andorra waliin taasistuun eegama sa'aatii kiyyatutti xumurame kabajamtoota